Yoya nagaa fayyaa saniif yaa baay'atu jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Kun Melala Studioodha. Studioon keenya gatii madaalawaa fi qulqullina guddaaf kan hojjete. Simboo miidhagina faaya maamiltoota isaa kan ta'e Studioon keenya hojjettoota yeroo baay'ee beekamtii fi muuxannoo guddaa qabaniin kan isinii qophaa'e yoo ta'u, hojii garaa garaa hojjechaa turuun isaanii beekama. Maarree bifa haaraa ta'ee fi bifa dansaa ta'e bifa miidhagaa ta'een ammas hojii babbareedoo fi hojii mimmiidhagoo qabatee isiniif dhiyaatee jira. Maarree sin hojiilee akkamii barbaadu? Feetan sagalee misiraachoo, feetan poosteroota tajaajiltoota garaa garaa akkasumas loogoowwan waldaa, waraqaa lagaa, weelkaamii bifa garaa garaatiin hojjechuudhaaf qophii isaa xumureera. Maarree kottaa ilaalaa hojjechiifadhaa. Filannoo keessan fudhadhaa. Akka filannoo keessanii simachuun sin keessummeessina. Gammachuun keessan simboo keenya. Kottaa ilaalaa hojjechiifachaa jechuun hawwii keenya yeroo hundumaati. Kun Melala Studioodha. Iddoon argama keenyaa magaalaa Asallaa naannawaa Shellii yookaan ganda duwwaa tokkotti ni argamna. Odeeffannoo dabalataaf bilbilli keenya duwwaa 913503046 yeroo yoo jettan nu argachuu dandeessu. Karaa sooshaal miidiyaa karaa kamiiniyyuu yoo feetan waatsaappii, iimoo, teelegiraamii, tiiktookii, yuutuubii, feesbuuk irraa yeroo yoo jettan nu argachuu dandeessu. Kun Melala Studio. Melalaan Studio filannoo keessan yeroo hundumaa haa ta'u. Melala Studio.